Ashama akkam jirtu daawwattoota channel keenya bilbila keessan keessaa gaa waan faayidaa guddaa qabu tokkoon wal isin barsiisachuudha. Application Google Play Store kana gaa namoonni baay'een bilbila irraa ni qabdu ammoo garuu ka bilbila irraa hin jirre haala kamiin akka argachuu dandeessan jechuudha. Appiin kun faayidaa guddaa qaba. Application irraan download godhachuu dandeessu. Akkasuma application saffisaan kan isiniif hin buufne haala kamiin akka sirreeffattanu namoonni bilbila irraa hin qabnes haala kamiin akka argattanu settingii isaa tokko tokkoon hunda isaa isin agarsiisaa jechuudha. Video irraa keessatti ka application saffisaan isiniif hin buune download isiniif hin taane fi application bilbila irraa qabdan ka saffisaan isiniif hin dalagne application kana keessaa settingii isin sirreeffachuu qabdan akka inni appii isin bilbila irraa qabdan saffisaan isiniif dalagu isinii godha jechuudha. Kanaafuu settingii isaa haala kamiin akka isin sirreeffattanuu fi settingii isa keessa jiru baay'eetu jira jechuudha. Google Play Store kana keessa settingiin jiru application tokko tokko bilbila irraa download isiniif hin ta'u akkasuma saffisaan isiniif hin bu'u akka inni saffisaan isiniif bu'uu fi settingii sirreeffachuu qabdanuun isin agarsiisa. Settingii faayidaa guddaa qabu kan namni baay'een akkasuma namni hundi sirreeffachuu qabu jechuudha. Settingii godha jechuudha. Kana malees application bilbila keessaa qabdan akka inni saffisaan isinii dalagu isinii godha jechuudha. Appiin tokko tokko saffisaan hin dalagu bilbila irra jiru. Kana isin agarsiisa namoonni haaraa taatan channel kan keenya kana gaa subscribe gochuun dagatanaa channel kana Hussein Tutorial kan jedhu kana gaa subscribe godhadhaa all ka jettu gubbaa kaa'uun dagatanaa yeroo subscribe gootan video an gadhiisu nama hundarra akkas bira ga'uuf yeroo subscribe gootan mallattoo notification kana itti banaa all ka jettu rakkaa isin jedha. Videoon barnoota waa'ee bilbilaa wal qabate baay'ee ajjala gadhiisan jira. Jala galaa irraa baradhaa video hedduu ajjala jira jechuudha. Barnoota bilbila keessanii kan wal qabate baay'ee jala gadhiisan jira. Jala galaa irraa baradhaa isin jedha. Video yeroo dhaggeeffattan like xuun godinyaa keessanii share godhaa isin jedha. Garagaa barnoota keenya godhumnu appiin kun gaa inni tokkoffaan namoonni bilbila irraa hin qabne eessarraa yookiin argachuu dandeessan application kana karaa lamaan argattu. Yoo feetan settingii bilbilaa keessa seenuudhaan gaa settingii kana keessa eega seentanii bakka application jedhu ni barbaaddu ola xaa'uudhaan bakka app jedhu app settingii keessa eega seentanii gaa yookaan applicationii keessa irraa kana keessa Google Play Store kan jedhu ni argattu jechuudha. Ammoo akkeessa eega yoo dhabdan haala kamiin keessa argattan appii kana argachuudhaaf gaa yoo asaha ammoo garuu Google irra yookaan immoo Google Chrome yookaan internet browser seenuudhaan application kana argachuudhaaf maal gootu Chrome irra geessanii yoo isiniif hin baane Google Chrome kana irraa bakka itti waa barreessan asirra tuquudhaan gaa Google Play jettanii barreessitu Google Play Store jettanii ni barreessitu namoota bilbila irraa hin qabneefan Google Play Store jettanii yeroo isin haala kanaan search gootan isinii baasaa jechuudha. Namoonni bilbila irraa hin qabneef viidiyoon kun isin agarsiisaa jiru. Namoota bilbila irraa hin qabneef jechuudha yookaan isiniif hin baaneef Google Play Store kana yeroo isin haala kanaan baafattan ka awwalaa kan raga tuqxu jechuudha. Yoo bilbila irraa hin qabne update isin gaafata jechuudha. Yoo bilbila keessaa qabne download ta'ee inni bilbila keessaa hin dhabamu ammoo garuu isin asirratti yeroo seechee tuqxan haaromsa isiniin jira yoo asirra hin jirre update isin gaafata jechuudha. Update gochuudhaaf gaa appii kana yoo barbaaddan asirratti irra yeroo tuqxan inni noo siif dalagaa garuu yoo haaromsuu feetanii application kana settingii seenuudhaan haaromsuu dandeessu jechuudha. Ammoo garuu yoo haala kana isinii banee irra tuqxu yeroo takka irra tuqxanii settingii isaa haala kamiin keessin sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Settingii isaa kana sirreeffachuudhaaf gaa appii kana keessa eega seentanii profaayilii keessanii keessin gubbaa tuqxanu appii kanarra eega seentanii gaa profaayilii keessan gubbaarraa tuquudhaan gaa settingii isaa haala kamiin keessin sirreeffattanu tuquudhaan gaa gadhuufuudhaan settingii kan jiru keessanii seentu jechuudha. Settingii eega seentanii settingiin as keessa jiru applicationii saffisaan isiniif hin buune haala kamiin keessin sirreeffattan asirra bakka network bakka jedhanii bantu asirratti network personally eega tuqxanii mallattoo xiyyaa kana banuudhaan settingii sadii isinii ba'a app download akkasuma app download kan jiru kan awwalaa kanaa fi auto update appiidhaa fi auto play videodha. Inni tokkoffaan app downloadiin appii gabbufachuudhaaf asirra yeroo seentan app download bakka jedhan seentan over wifi only wifi yeroo fayyadamtan saffisaan appii isinii buusaa jechuudha. Yoo isa walakkaa irra kaawwattan ammoo daataadhaa fi wifi fayyadamtu yoo ta'e isa awwalaa irra kaawwattu jechuudha. Data yeroo fayyadamtanus wifi yeroo fayyadamtanus appii download isinii godha jechuudha. Akkasuma asirra kan awwalaa yookaan immoo kan irra kaawwatta yoo daataadhaa fi wifi fayyadamtu yoo ta'e kan awwalaa irra kaawwattu wifi qofa yoo ta'e isa walakkaa irra kaawwattu jechuudha. Okay kan jettu qaatu quraan dudduubatti deebitu jechuudha. Inni ammallee isin ammallee sirreeffachuu qabdan auto update appiidha. Auto update appiini application bilbila keessaa qabdan yeroo inni saffisaan isin dalaguu dide update akka itti kennitan isin gaafata jechuudha. Asirratti inni awwalaa kun update all apps over wifi or mobile data ofumaan update isinii godha jechuudha. Namoonni wifi unlimited wifi yookaan immoo data unlimited yookaan kan dhaabbataa fayyadamtanu isa awwalaa kan irra kaawwattu jechuudha. Data dhaabbataa jechuudha. Namoonni immoo akkasuma meegaabiitii bittanii fayyadamtan isin jalaa fixuu danda'a jechuudha. Yoo isa awwalaa keessan ofumaan appii update godha. Yoo garuu asirra keessanii bilbila fayyadamtan appiin bilbila irraa qabdan ofumaa of haaromsaa jechuudha. Inni lammataa kun
update with update limited amount of mobile data da limited yookaan data unlimited yeroo fayyadamtan isa walakkaa karaa kaawwattu jechuudha. Data unlimited appii hunda akkasii haaromsu saa asirraa karaa kaawwattu data wifi data dhaabbataa yoo qabdan jechuudha yookaan immoo meegaabiitii bittanii yookaan data dhaabbataa yoo fayyadamaa raattan karaa kaawwachuu dandeessu jechuudha. Inni kun immoo update over wifi only yeroo wifi fayyadamtan akka inni update isinii godhu appii tokko yeroo takka harkuma keessaniin inni isinii dalaguu didee Google Play Store gubbaa galtanii search bakka searchiitu barreessu hanga update gochuu dandeessu. Inni macarashaa don't auto update appii takka illee update isinii godhu jechuudha. Inni macarashaa irra jiru appii takka illee isinii haaromsuu hin danda'u jechuudha. Inni kun inni ammarra jiru kun immoo appii yeroo isin barbaadan qofatti appii sana maqaa barreessitanii update gochuu dandeessu jechuudha. Ofiin inni haaromsu inni ofiin haaromsu kaa'ulii kaa lammaanii jechuudha. Kaa lamaa yoo irra keessan ofumaan isin haaromsa Googlein garuu akaaroo keessan yeroo barbaadanitti application bilbila keessaa qabdan Play Store gubbaarra seenu hanga maqaa isaa asirratti barreessuudhaan inni macarashaagaa asirra kan jiru kun jechuudha. Auto play videoon ofumaan taphata videoon Play Store irra kan jiru yoo taata akka video adda keessu akka ofiin taphanni barbaadan asirra keessu jechuudha. Yoo asirra keessa videoon isin bilbila ofumaan taphata jechuudha. Setting gara sadiin haala kanaan keessi sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Setting kana eega sirreeffattanii bilbila keessa irratti appii yeroo buufachuu barbaadan akkasuma application tokko bilbila irratti yeroo saffisaan si dalaguu didee bakka searching kan jallaa tuquraan appii sana maqaa isaa barreessitu bakka kanatti maqaa isaa barreessuudhaan gaa application sana update gootu ni haaromsitu jechuudha. Inni kabraa application kanarraa profaayilii keessumaan osoo irraa hin bahin play project kan jette kana yeroo takka ni tuqxu play projectiin setting faayidaa guddaa qabudha. Bakka kana eega seentanii sign bakka jette kana sign gootu jechuudha. Inni kun vaayirasii yookaan immoo appii bilbila keessatti miidhaa geggeessuu danda'u isinii to'ata jechuudha. Yoo kana yeroo isin sign gootanii appii bilbila irraa qabdan yoo vaayirasii qabaatee asirratti isin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu asirratti seenuudhaan yeroo hunda sign gootu mallattoon kun bulee taatee jiraatte bilbila keessa appii akkasuma appii miidhaa isinirraa geggeessuu danda'u yookaan daataa bilbila keessan yookaan bilbila kan keessatti appilikeeshiniin hin barbaachifne isinirraa dhowwa. Kanaafuu sign yeroo hunda seentanii sign gochuu qabdu jechuudha. Kanaaf setting Play Store kanagaa haala kanaan argattu haala kanaan keessi sirreeffachuu dandeessan. Googlein kun faayidaa guddaa qaba. Yoo Google kana bilbila irratti update hin godhin bilbila Samsung fayyadamtu taanaan update gootanii itti fayyadamaa hin jiraatin application hundi bilbila irraa qabdanuu saffisaan isiniif hin dalagu jechuudha. Kanaafuu Google Play Store kana yeroo hunda irra seentanii haaromsuu qabdu update gochuu qabdu jechuudha. Hammallee haaromsuu update gochuu akka inni setting amma isin agarsiisa hunda sirreeffachuudhaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Barnoota viidiyoo bilbilaa wal qabate hunda viidiyoo TikTok, Facebook akkasumas Telegram barnoota mobaayilaa wal qabate waan isinii galuu danda'u jiraate gaaffii komenteetti na gaafachuu dandeessu isiniin jedha. Gaaffii yoo qabaattan komenteetti na gaafachuu dandeessu. Viidiyoo irraa asumattan dhaaba. Kutaattaan hanga walitti dhufnutti gaaffii yoo qabaattan komentii barreessaa nagaan naa turaa isiniin jedha. Viidiyoo kana akkanumatti hedduu bira ga'utti laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa.